Ashama harkafuun akkam jirtu hordoftoonni miidiyaa Qophii Sona Artiiti. Qophii Sona Artii ko guyyaa irraatiin sirboota lama aadaa Wallaggaa irratti kan xiyyeeffatu qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Sirbii koo ka jalqabaa sun sirba Taaddasaa Fiixee daa'imummaadhaa kaasnee hanga dargaggummaatti illee akkasumallee hanga maangudummaatti namni sirba Taaddasaa Fiixee dhaggeeffannee hin jiru. Xaafiin qucuuc jettee jedha sirbi sun illee daa'imummaa keenya kaasnee sirba san dhaggeeffachaati kan guddanne nuti illee sirba sana qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Egaa sirboota sanarraati waan guddaa akka barattaniif akkasumallee immoo yaadannoo ijoollummaa kan dargaggummaa fi akkasii yaadattan abdiin qaba. Gamanumaan gara sirba sanaatti sin dabarsa. Sirbicha san dhaggeeffannee waliin amma naagali yaada irratti hiruu yaala. Gamanumaan gara sirbicha. Gara sirba sana sirba baay'ee jaallannu fi akkasumallee Taaddasaa Fiixee nama baay'ee kabajnuudha. Egaa keessumatti sirba isaa kana namni hin beeknee fi namni hin dhaggeeffanne hin jiru. Kristaan malee ta'u numa shakkama sirbi isaa kun sirba baay'ee jaallatamaa waan ta'eef egaa akkas jedha. Jechoota isaa kan dhumaa kanarratti bubbeen hin dabarsaa karra lafaa jirta bubbeetti nagaa naannamtu jedha. Bubbeen hin dabarsaa lumii akka ija agamsaa buteen si qaqamsaa jedha. Lumii ija agamsaa baay'een keessan beekuu dandeessu. Namoonni hin beekne ija agamsaan kun wanta caakkaa keessatti biqiluudha, waan nyaatamuudha, giingoodha jechuudha. Lumii akka ija agamsaa buteen si qaqamsaa yookiin immoo si liqimsaa jechuudha. Egaa sirbichi sirba jaalalaa waan ta'eef akkasii meettaa deebinu sirbichatti. Fachi jigu bisengawa bara beso wachalare asdabe chidabu odomaku kana washo wachalare Sirbicha keessatti akkas jedheeti asiifachi jigu misingaa waa baraa meesoo waa caalaare jedhe. Misingaan akkuma beekamu wanta nyaatamu ta'ee garuu meesoonis xaafiin si'a xaafii waqtii xaafii kan facaafamu ta'ee addatti immoo meesoo wanta qotamu jiran si'a misingaan sun meesoo hin caalu akka jechuuti. As dabee achi dabuu jedheeti immoo asirratti fi kiliippii isaa sanarratti wanta inni nu agarsiisu yeroo as dabee achi dabuu dodommaquu kana kan maashoo waan caalaare jedha. Sirbichi kiliippii isaa olaaltanii isin galuu danda'a. Kan maashoo yookiin kan nama jaalladhu hin caalu yoo as jedhee achi jedhesi yoo dodommaqes akka jechuuti. Gamanuma sirbicha dhaggeeffannu. Bishaan keenya boruu jedha boruu jedha. Yaadu bohuun jedha fiigee baduun jedha. Asirratti wanta hin dubbatiin darbuun barbaanne tokko yoo jiraate shubbisni isin arguu jirtan kun aadaa Wallaggaati. Sirbi sun illee immoo kan xaafiin qucuuc jette jedhee sirbuutti jiru Taaddasee Fiixeeti. Egaa asuma irratti wanta dubbachuu barbaadu shubbisni sun illee akka gaariittidha kan inni shubbisamaa jiru. Sirboonni kun baay'ee duriidha kan inni hojjetame. Yeroo sana Taaddasee Fiixeen qofuma isaatti dhaabbateeti kan inni uffata aadaa Wallaggaa uffateeti kan inni sirbu. Garuu amma dhiyeenya asittidha 2018dha kan inni kiliippiin isaa kun bifa haaraatiin minnoo shawaa tuubii irrattidha kan inni hojjetame. Achirratti gadi dhiifameeti kan inni jiru. Sirba baay'ee namatti toluu fi akkasumallee Taaddasaa Fiixee namni wallaaleen jiru gaa xaafiin qucuucuttee hundeetti naannamtu iddoo fagoo jirta bubbeetti nagaa naannamtu jechuudhaanidha kan inni beekamu. Mee sirbicha dhaggeeffanna.
daannoon buttaa qalaa daannoon buttaa qalaa. Gabbayina eegi yaadoo gurbaa sanaa yaadoo guddaan qabee. Gadi ba'iin eegii yaaddoo gurbaa sanaa yaaddoo guddaan qabaa jedheeti yeroo intala san bira deemuuf fedhu gurbaa nama yoo obboleessa intalaa ta'uu danda'a yookiin immoo riyyaa ta'uu danda'a nama isa sodaachisu jira fakkaata. Gadi ba'iin eegii yaaddoo guddaan qaba yaaddoo gurbaa sanaati jedhee kan inni sirbu. Sirba aadaa baay'ee jaalladhuudha namatti tola. Mo'etitoon edituu yabagga gurraacha dhikka yabagga gurraacha dhikka bituun sirbitu yemmuu sirbituun sirbitu kolapheenu taalchoo sirba kolapheenu taalchoo sirba. Sirba isaa kana keessatti yaa bakkee gurraachoo diggaa waanti jedhu maal jechuu akka barbaade naan galle tarii namoonni waan kana beektanii koomentii jala naa kaa'uu dandeettu maal jechuu akka inni barbaade. Itti aanseellee immoo jechooti tokko tokko kan naan galle jiru sirbuma san yeroon bira ga'uun isin yaadachiisa koomentii jalatti naa kaa'a. Awwaagallan keessan jooraa yaa hawwaara miila kootii jedha. Awwaagallan keessan jooraa yaa hawwaara miila kootii shantaateen dura yaatii mammagaalleen biyya kootii jedha. Egaa sirba kana keessatti awwaagallan wanti jedhu maal akka ta'e naan galle gamanumaan koomentii jalatti yaa bakkee gurraacha diggaa fi awwaagallan isa jedhu sanatu na gargaartanii baay'ee natti tola. Waramela kot, ya waramela kot, la dora ya, shantate la dora ya, mama kalambe ya kot, mama kalambe ya kot. Gashotuma, alkanina gashotuma, sani sani nadom, sani sani nadom. Bekadufa, atamin namba kadufa, namdala nambe kukom, namdala nambe kukom. Warrika sambalabatu rufa warrana ya rufa warrana wajintanya kablamatu omnina karana latu wajjin teenya gaalamattuu qoomina karraa hin argamu yookiin immoo qoomii jechuun qobummaa yookiin bakka nama wajjin hoggaa jiran akka carraa firii carraa argatanii akka carraa yookiin bakka namni jirre qoomii akka jechuuti fakkeenyaaf qoomiin akka irraa nalatu jechuu qoomii jettu sun akkasitti hiikkadhaani. Egaa sirba kana keessatti jechoota hedduudha kan inni fayyadame keessumatti amma durbooleen karaa leeqaa dargaggoon hin deemsistu ijoollummaan nagaa fayyaa boonyullee ittiin deebinuu jedha. Durbooleen karaa leeqaa dargaggoon hin deemsistu ijoollummaa nagaa fayyaa boonyullee ittiin deebinuu jedheeti kan inni sirbuutti jiru. Ijoollummaattiitu akka barbaanne yookiin akka barbaannetti boonyetti deebi'uu hin dandeenyu. Sirba isaa kana keessatti illee kun ergaadha. Bitaacha koo gammachuu tifuu keessa raamanii hammadhu cinaacha koo siifuu shannan aananii jedhas keessatti wanti jechi naan galle tifuu keessa raamanii jechi jettu sun naan galle anaaf koomentiidhaan na gargaaruu dandeessu. Egaa hammadhu cinaacha koo siifuu shannan aananii jedha sirba isaa keessatti. Taaddasaa Fiixeen sirbaa keessumatti dhugaadha sirba hedduudhaan hojjechuudhaan kan inni beekamu keessumatti immoo xaafiin qucuujjette sirbisaa jedhu kun hedduu nama bohaarsa. Nullee yaadannoo ijoollummaa dargaggummaa fi akkasumallee maanguddummaa isin yaadachiisuuf dhagaa sirba isaa kanarra gara horni miidiyaatti kan isiniif finne. Egaa gamanumaan sirba koo lammaffaattan isin dabarsa koo lammaffaa kan guyyaa irraa qindeeffadhe geelloo wallaggaa bulii biraanuudhaan kan hojjetamedha. Mee sirbichi kan inni itti hojjetame iyyoon dogoggoruudha baadhee gimbii sababni isaa wallisoo joorgoo walal kan inni baay'ee jaallannuu fi daa'imummaa keenyaan illee keessumaa yeroo qophiileen tokko tokko magaalaa naannoo sana irratti gaafa geggeeffamu yeroo isaan itti dhufanii shubbisaatiin aadaa wallaggaa shubbisanidha kan inni argaa guddanne. Wisoo joorgoo walal jechuun wisoo baay'ee beekamaadhaa fi akkasumallee shubbisa irratti artistoonni hedduun illee isaan keessaatti kan isaan ba'anii. Mee sirbicha sanii geelloodha xiqqoo dhaggeeffanneetu sana irratti immoo yaada koo sheerisinii godha nafaana tura.
manyata wana karbonu manyata joten nuftuna gamera walarga yomu malata walarga yomu malata yasam joten tullun waaqaleera walagga foonuma nyaata jedhas keessatti buliini gaafa jalqabu asirratti seenaa gooticha jootee tullu waanan qopheeffadhe illee hin qabu. Garuu jecha isaa kana keessatti jootee tulluu waaqaleera walagga foonuma nyaata kan jedhu suni jootee tulluun waaqaleera kan jedhu jechi sana naallee naaf hin galle yoo isiniif galee adaraa keessan koomentii jala naa kaa namoonni viidiyoo kana daawwattanii isiniin jechuu barbaada. Mi'asumaan gara sirbichaatti. Adila mambala chura kantane sosila tane kansi achi mala chura Akkuma jalqaba isinitti kaasee shubbistoonni jalatti biraanuu gargaaranii shubbistoonni biraanuu gargaaranii shubbisuutti jiran suniga artistoota awwisoo joorgoo walalii awwisoo baay'ee tiimii baay'ee jaallannuu fi yeroo qophiileen garaagaraa turellee deemaniiti akka hawaasaanii aadaa barsiisuu keessumatti dhugaa dubbachuudha awwisoon joorgoo walalii aadaa shubbisa wallaggaa hamma guyyaa irraatti qabanii kan jiran awwisoo sana jedhee yaadaanii maaliif yeroo qophiileen tokko qophaa'u deemanii agarsiisa uffata aadaarraa jalqabanii shubbisa sanarraa jalqabanii amma maanguddoota aga dargaggummaa aga ijoollee keessatti hirmaataniitu aadaa sana iddootti qabaniiti aga guyyaarraatiin ga'anii jedheen yaada akka kootti garuu amma maalirraa akka isaan jiranii fi sadarkaa isaanirra jiranii yeroo dhiyootti quballee hin qabu garuu daa'imummaa kiyya kaasee argaatiin awwisoo joorgoo walalii baay'ee awwisoo tiimiin jaalladhuudhaa fi tiimiin aadaa kiyyarraa baradhee waan jedhee nan sobsu. Konna gara gedo konne hagada bacamna sobi somna garsa kemmo somme alaga bakana ijare ni jaran tatu kuta yona fote mali si jale jala tatu duga yona gote mali ya bangela no nilikebo besa chufana mantuna nyate na fonirsi ke podesa sangota kude didimtu gamada moye warane kamboda kude walinu namana bonye marane amana bonye marane karandalla jala basa sison argumo jikoti bada garanda masa mama da jata ya basha gange minan salakote mana ilal takkawarsa balle ijalam baskote maafna ilaalta akka waarsaa baallee ija lambaskoote jedha asirratti waarsi maal akka ta'e dhuguma naan gallenaa fi asirratti jechoota naa galan isiniin ibsa kan naan galle immoo isiniin gaafadha koomentii jala kaa'uun na jajjabeessan isiniin jechuu barbaada. Sirba isaa kana keessatti akkas jechuudhaanidha kan inni gabaan najjoo yaate booyyeen laganaa qufaatii magaallee koo yaadee damee shooleel kaawwarra waancaa akka diitii jedha ilkaana adii jechuun akka waancaa diitii jedheeti kan inni sirbu marrataan jajjaba raasaa araasu mana isaati amataa gargar nu baasaa dammee koo ataa'u ka dhala isaatiif jedheeti sirba kana keessatti geelloodha. Walumaa galatti sirba tan isin yaadachiisuudhaaf qabadhee dhufe sirba Taaddasaa Fiixeedhaa fi xaafiin qucuucatte hundeetti naanamtusa jedhuuf akkasumallee geelloo wallaggaa kan bulii biraanuutiin hojjetame jooteen tulluu waaqaleeraa wallaggi foonuma nyaatasa jedhu san qabadhee guyyaarraa karaa horn miidiyaas ni dhiyaadhee jira. Egaa qophii koo guyyaarraa keessatti sirboota lamaan kanarraati aadaa wallaggaadhaaf akkasumallee sirboota duddurii sin yaadachiisuudhaaf yaalii godhee jira. Sagantaa kan qopheessuudhaan kan isin waliin turan ayyaantu taayee ogeessi kaameraa kiyya Abdullaa Guyyoo ture. Torbanii qophii Sona Artii birootiin hanga walitti deebinutti qophiilee horn miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.